Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Maatiiwwan ummanni Oromoo bakka jirtaniin nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Sagaleen nagaa jirtan kuni sagalee mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC irra jirudha. Yeroo har'aa sagantaa keenya yeroo hunda gaggeessinuun adda kan ta'e fuuldura keessan kan nu fide haala yeroo mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa kanarratti yeroo kana deemaa jiru maal fakkaataa? Mallattoo bilisummaa keenyaa kan saba keenyaa kan ta'e mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaatti ala baay'ee karaa adda addaatiin diini karaa furaatiin gaafa laallummoo seexanni diiguudhaaf in jalqabu malee hin danda'anuu ittiin fufanuu jedhee amma dhiisuu eessayyuun ga'anu jedhee seexanni karaa adda addaatiin kanaan dura namarra bulee akka haasa'aa ture hundumti keessan quba qabdu. Kanaafuu galata Fayyisaa Addunyaa ji'a ja'affaa keenya keessa jirra. Waan baay'ee keessa darbee manni kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa ummata Oromoo hundaan deeggarsaaf gargaarsa karaa hundumaatiin barbaachisuun ummanni Oromoo nu taasiseen galata guddaa utuu ummata Oromoo keenyaaf qabnu as geenyee jirra. Haa ta'u malee ammas immoo rakkoon karaa adda addaatiin dhufee nu callisneedhuma hojii keenya hojjechaa as haala geenyu ammas kallattii adda addaatiin mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa kanarratti waan fokkisaa waan ta'u malee ummata keenya karaa adda addaatiin addaan babaasuudhaaf wanti deemaa jiru waan baay'ee argaatu jirra. Kanaaf kanarratti yeroo gabaabaatti ibsa guutuudhaan gatii isinii kenninuuf hundumti keessan gurra nuu buufattanii waan ta'aa jiru yaada qabdan waan beektan isinis waan biyya keessattis Phaaphaasiin kutaa lallabaa kanas ta'an biyya keessattis biyya kanattis taasisanii akkasumas immoo karaa adda addaatiin namoonni adda addaa afaanuma Oromeeffaa kana afaanuma keenyaan haasaa waan hojjechaa jiran waan baay'ee nu bukkee gatii jiruuf irra geenyee gatii jirruuf isinis illee kana odeeffannoo qabdanu yeroo muraasa gidduutti waan nu geessistan kana walitti qabnee yeroo muraasatti isinii dhufna. Kanaafuu hundumti keessan qophooftanii akka nu eegdanuuf yaada qabdan immoo akka nu kennitanuuf guyyaa irraas baanee jirra jechuudha. Kan afaan tokko duwwaadhaaf miti hundumtuu akka dhaga'uuf waan dhoksaa waan hin hojjenneef kana afaan dandeenyu hundumaatiin uummatatti himnaa jechuudha. Egaa nuuf kolchaa isiniin jenna.